Ooltanii bultanii kabajamoo maatii chaanalii kiyyaa barnoota irra qabadhee jiru gabaabduu kan taatee fi gaaffii naaf dhiyaatu irratti kan hundaa'edha. Innis daa'imman yoomii eegalanii bishaan dhuguu qabu kan jedhudha. Mee daa'imman ji'a meeqa umurii meeqa eegalanii bishaan dhuguu qabu? Erga dhuguu jalqabanii immoo guyyaatti hagam dhuguu qabu kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Aannan harma haadhaa akkuma kanaan dura kaasee qabiyyeen isaa hedduun bishaani. Giddu galeessaan egaa aannan harma haadhaa qabiyyeen isaa persentaan 87 bishaanidha. Kanaaf harki caalu aannan harma haadhaa bishaani. Keessumaa aannan dura ba'u hedduun isaa bishaanidha waan ta'eef dheebuu baasuuf tajaajila. Gara jalqabaa aannan ba'u baay'ee dhangala'aa kan ta'e kan bishaan ta'edha. Kanaaf daa'imman dheebuu baasuuf tajaajila jechuudha. Kanaafuu egaa hanga ji'a ja'aatti daa'imni aannan harma haadhaa qofa hodhataanaan bishaan gahaa argataa jira waan ta'eef aannan harma haadhaa qofa kennaa jirra taanaan bishaan gahaa waan argataa jiraniif bishaan dabalataa kennuun hin barbaachisu hanga ji'a ja'aatti. Kanaafuu daa'imni tokko hanga ji'a ja'aatti aannan harma haadhaan ala waa tokko isaan barbaachisu jechuudha. Haa ta'u malee aannan foormulaa dhugaa jiru taanaan aannan harma haadhaa osoo hin ta'in aannan daakuu kan foormulaa dhugaa jiru taanaan aannan foormulaa yookaan foormulaa milkii kan jedhamu aannan xaasaa aannan harma haadhaa caalaa furdaa yookaan konsentireetir waan ta'eef kanneen aannan foormulaa qofa dhugan dabalataan guyyaatti bishaan qulqulluu siinii bunaa 2 haga 3 sa'a 24 keessatti dabalata dhuguu qabu jechuudha. Ji'a ja'a booddee egaa akkuma nyaata kamiillee dabalataan bishaan dhuguu qabu. Garuu kan dhuguu qabanii bishaan xuuxxoon osoo hin taane siinii yookaan burcuqqoo xiqqoo fayyadamuunidha kan isaan dhuguu qaban. Bishaanis xiqqoo xiqqoo dhugsiisuun kan nuti shaakalsiisuu qabnu. Giddu galeessaan ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti bishaan karaa harma haadhaan argamuu fi karaa nyaataan karaa ittoo adda addaan argamuun dabalata hanga bishaan walakkaa burcuqqoo hin caalle dhuguun gahaadha. Kana caalaa baay'annaan nyaanni akka absorbii hin taane taasisa waan ta'eef hin barbaachisu jechuudha. Walakkaa burcuqqoo ji'a ja'a hanga waggaa tokkootti. Dabalataanis karaa aannan harma haadhaa, karaa nyaataa, karaa ittoo ni argatu. Waggaa tokko hanga waggaa lamaatti immoo haala nyaata isaanii irratti hundaa'uudhaan guyyaatti burcuqqoo tokko hanga burcuqqoo 4 kennuun ni danda'ama. Akkasumas waggaa 2 hanga waggaa 5tti yeroo kana isaan ofii isaanii hanga isaan barbaachisu beeku. Garuu giddu galeessaan burcuqqoo tokko hanga burcuqqoo 5 dhuguu ni danda'u. Kanaaf egaa hanga ji'a ja'aatti aannan harma haadhaa qofti bishaan gahaa waan qabuuf aannan harma haadhaa qofa kennuun bishaan gahaa akka isaan argatan taasisa waan ta'eef bishaan dabalataa kennuun hin barbaachisu jechuudha. Barnoota gabaabduu kana waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Chaanalee kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.